an waan biraatiif dubbachuutti hin jiru. Bakka fedhetti yoo ta'e gargaarsi nama kamuu irratti hirmaannan fidduus arras hirmaachaa turrees. Garuu mana isaan hawaasni godhate mana ta'eef abbaa fedhee hoo yoo taate nuti mana sana dhaynee gargaarsa turre. Qabeenyus kan beekne. Arrammoo yeroo ijoolleen turre kontun as keessa irra geessee dhaqanii hulaa mana asliitti sulaatti tumanii irraa banuu didan. Mubaarak irraa hubane dubbisee bilbilaan dhaqee dubbisee sagalee waraabee ani garuu gargaarsa keessaa bayeetiin jira. Hin gargaarsisuun danda'u garuu ergaa isiniif hin kaa'e hawaasni na hordofu kaarku maxxanse anuu viidiyoo san diitu godheetiin jira. Gargaarsi hogguu rakkoon akkasii dhufte emerjensi dafaniiti ballama qabaniif ture. Guyyaa takka jidduu tanaan hawaasaaf yaa taatu. Hin dubbata waan kanaa nuti harka keessaa fudhatanii kun maal jechuu? Asli no maal jee asli Khabiraa yoo kana duubaan dhufe ni gargaara. Naamana khabiraa yoo kana duubaan dhufe amata lamaan keessa jiraniin beeka. Khabiraa yoo kana duubaan dhufe mucaa kana duubaan dhufe ni gargaaran. As keessa mucaa kaleen lameen bira taatee jira la wayni sinima baleeyyan kiyya. Kaleen lameen ma dubbachaa olta sa. Okay maal jedhe? Asli no maal jee Mubaarak keessa bee jira gargaarsa. Asli no maal jee. Ulaamaa urraabanuu didan gargaarsi parsonaaliin nu laallatu. Kana madulfaa qawlii galaa malee. Qawlii galaa malee. Maal jechuudha qawlii galaa eenyu barbaadeeti. Qawlii galaa waan amma annaaf hin galu waan kana waliin dubbanneet isaan sanillee walumaan itti yoo dubbanne egaa waan kana bara bakka gargaarsaa atis namni hirmaata anis ni hirmaata walumaan hirmaachaa turre bara. Rakkoon dhufte walumaan dhaabbannaa waan dandeenyu. Saniifuu rakkoon xiqqaattus guddattus abbaa sanitti rakko abbaan balaan irra geesse abbaa sanin rakko. Gargaarsi jeneraalii fi parsanaalii hogguu jaan gargaarsa nama dhuunfaa jechuu amma. Ka jeneraalin kakkamma ummata buqqee kakka maali ka beela buute ka gartee ammas nama gartee lolaan qeerraa buqqee waan akkasiisan malee gargaarsa parsonaaliin ittiin hirmaannu. Kunis ammaan kana barlaanna dhuge Ibroo Shataa kunis amma barbeelee na gargaaraan jenne musiibaa itti bu'e mokkam. Manni gubachuun namni gubachuun musiibaa wanni qabduun disiraa daaraa ta'u musiibaa. Saniifuu musiibaa tuni balaa rabbumaan nama fidaa saniifuu kanarra Yes. Yeah. Galtema nama tokko kataa'ee sadaqaa kadhatu kana nama hundaa kanaaf ta namni ammoo dhabaa ta'ee miskiina ta'ee kana sadaqaa kadhachuu sodaatu kana namni kun dhabatti hin beeknetti sadaqaan irra geessi akkasni beektaa duraati sanitti sadaqaan irra geessi fakkeenyaaf namni tokko nama dhuunfaadhaaf hogguu rakkate takka yoo biran dhaabbanne sabab guddaa sabab bal'aa qabu ka cinqiinsaa mul'attu kana bira dhaabbachuunis hin danda'amu dhageessee irraa dhaabbachuu qaban dura nama dhuunfaadhaa miskiina kana kan yeroo rifame kana bira dhaabbachuudha malee hin ta'u kun gargaarsummaan Oromoo kun haa dhaabbatu aslan haa dhaabbatu waliin gargaarinni eega kana taate maaliif waliin gargaarre walirra gargaarsi namaa kan nu nama keenya ka gargaaru nama keenya gabbahaa sagalee tahaa dubbadhaa jechuun kun rakkoon qabu okay akkaatu jedhu nama sadii leela tura minna beekaatis ni gargaarsi hanga dandeenya hanga nu dhaga'u ni gargaarsisna mucaanuu fidii si galtee bakkattoon fooloo miti bara bakkattoon fooloo miti wanni barbaachisu namicha gargaaramu sana rakkoo isarra geesse fiddee hawaasa kisee garsiifte namni hawaasa an mana kiyya kanatti namaan xiqqaatus guddatus gargaarsisee irraa galchee hin beeku manuma xiqqaa kanatti ammaa jechuu amata tokko dura siigalee garuu gaafa gargaarsa biraan parsana gartee qophatti namoota dhuunfaa sanii waan ni godhe riippoortiin irra godhuu jiran maaliif nu cinatti asin maleen taatuun sun gaafa sanuu ni jirti jechuu garuu ammoo nuti hin dubbanne. Mucaan yoo beektellee mucaan fakkeenyaaf amma Aslii fi Mubaarak maayikiin warra fe'amatu dura biqiltaa kanarra jiru jennee harka isaanii eegu jirra malee eenyuu bakka kana fooloo miti
namni abshaalummaa fi afaan gartee sabni keessaa madaalan namu akkaawuntii jammat qabani Muniiraan Ibro Shataa akkaawuntii isaa maxxanfatu akkaawuntii nama sanii maxxansilee nama kana gargaaraa jennaan oo irra gargaarte sabni Oromoodhaan nuti maxxansuuf hin qabdu qiisha keenya keessaa baasnee kan nuti maaltu walirraa boo'u walitti herregaachuu fi gandummaa maaltu barbaachise nama tokko rakkate gargaaruuf bira dhaabbachuu qofa harkannaan saba isaatirraa argate saba isaatirraa dhabe sigaltee laal waa tokkoon si mamallee laal guyyaa ijoolleen manni gubatee rakkoon sana irra geesse gastii irra tura mubaarakii fi asli mana asli keessatti gastii asli irra dhaqaniiti ulaatti daddahanii daddabanii ijoolleen dachaate asliin achumarra taa'ee maal jaa ani gargaarsa barsaraalitti hin hirmaadu ulaa nama meeqaan dhufanii nattumaniitiin jalaa banuu didee dacha'anii je mubaarakii fi isaa taa'ee hojii haasa'uu jira gastii irra jalaan ta'a dhaga'uu ture ijoolleen akkasuma dhageesse hawaasni nama 900 mumaatu gaaltu jala jira sunis numa dhagaa kun jechuudha namni sun manni irraa gubatee rakkoodhaaf waan akkana na jira arabni na hidhuu deema uffataan qaamatti ifkaahuu hin qabu rakkoo kanaan na jira obboleeyyan kiyya maalleen dooraa lakkum 6,300 irraa gubate kanis wasaraan itti bitadda jee biyya baraa kana taa'ee waliin naadir maddaa jechuudhaaf hawaasa manaan tolchu malee wanni isaa kajalaa gubate dooraa lakkuma 6,300 maalleen jiran uffataa fi waan biraa bira dhiisi maalleen jiran dooraa lakkuma 6,300 jala gubate manni ammoo guutuu gubate abbaan mana naa tolchisiisi mana na tolchitu malee abada yookiin hidhaa deemtaa jeen inni uffata fidda kaa'uun qabu mucaan ilmoo isaa waan itti kaa'uun qabu ilmoo xiqqoo haati mana akkas kun naman gaddisiisu wanni kun musiibaatti buute dheengadda mucaan kun nagaan dalagachuu jira nama mon sila agarte account isa kuba kabate wallahi osoo naman gaafanne gargaarti mucaa kana naamana lakin du nama raabu maaltu fide nama kana rakkoon ni arkani rakkoon tun tiyya jabbu namni nama fide rakkoon nama raabu rakki taa'u dhaggeeffadhu Ibro warra social media kana taa'u fooloo gurguddoo qabanii ammas ummata kanaan nu dura wal beekanii jennee dhiisne malee nuti isaan irraas gargaarsa godhuus beeyna qiisha keenya keessaas baasnee godhuu beeyna afaan isaanirra qabna abshaalummaas isaanirra abshaala eenyu gadi miti namu sigalteemma nuti ammoo dhiisimee cinaana horiinu enneeti malee fooloo kuma kudhanta qabnuun saba keenya bira dhaabbachuu dandeenya nuti waannaan jabaattee hojii rakkoon qabu nama komachaan waliin atis fooloo qabda anis fooloon qaba fidii nama keenya tokkotti eegee isaan akka ummatatti gurguddatanii akka gandummaa fi arsii fi kana kutatti eegee isaan gargaarsa godhan haa galatoomanii ta'anii haa eeggatanii gaafa roobni caame isaan gaafa sanitti inshallah nuti immoo xixiqqaa gartee miskiina ganda keessaa karakkatee qabeelee kanu kubsata kan nuti gargaara laala ijoollee biyya keessa jirtu hordoftoonni kiyya akkaawuntii mucaan nu gaafadhu naan jallaa duru si galee akkaawuntii maxxansee akkaawuntii viidiyoo dalagi duraan waa'ee rakkoo jirtu san hunda waraabii rammee kiyya galatoome deengaddallee mucaan kun gargaarsa uummata keenyaatiif biyya keessa taa'ee maqaa kiyyaa qarshii 50 kan dhala biyya keessa taa'ee mucaa sanii mucaa kana maqaa kiyyaan qarshii 50 kan saniitu amma akkaawuntii naa maxxansinaan jaa maashaallah rabbitti yaa ida'uute mucaa shababa xiqqaa bara rabbitti yaa ida'uute thank you marsi maxxansi kaniifuu laal mucaas isiniif hin dhiyeessa yoo barbaade mana kiyyatti isinii dhiyeessa akkaawuntiin tasaa fidatee asirra kaata yoon barbaanne mana kiyyarra wayyaa yoo kajaan taate mana ustaazamsaatti dirqama kana funyaan qabnee Sirraa'in duuyit godha gargaarsa guyyaa ta'e wajjin duuyit goona guyyaa kana gargaarsa qabnenne mana ustaad Hamza taatuus mana keeti taatuus rakkoon qofa irratti hirmaanna kumattee dubbiin hangasuma Ibro kan dhiisi nama kadhachuu akkas bakka akkas godha nama rakkoon gaarii dhugaa keeti maarsimoo thank you dhugaa keeti maaliif ani waa duufin caljee Mujis nama gargaarsisu nama beeku garuu nama cinaa fiiguun takka inaaffaas ni fakkaatti. Kanaaf waa hedduu if qabnee mataas qaqqabannee harma isaan nu oofan jala deemna malee rakkataa meeqa ka dhufee
gara xiyyaanna dhufe amma as keessatti haleen lameen feel taatee mucaa baqataa ilmaan sadii xixiqqaa qabu soomana dura viidiyoon aframmee markaatii fi faami abdallaatiif saajoon faa waliin maxxansin arguu dandeessan. Haleen lameen feel taateeti ijoollee shamarranii xixiqqishoo tana qabu. Halee dhiqachaa asii guruppii hiinee waan qabnu gartee walirra gugguuree halee isaa dhiqaa fi ture. Maallaqa ittiin halee dhiqatu akkuma namni kaan haleen bu'aanni taate miidiyaarra baasanii nama parsanaalii miliyoona 4 guuraniif san barbaachisa mucaan sana. Haadha abbaan as hin jiran biyya baqaa tana keessa jiru. Nuutu walirra deddeemee baqataan kun wanni walirra murree jechuun gargaaru jira. Waan kana nu dubbadhaa jenneeti kunilleen ilaa amma gargaarsa sanboota 3-4 guura. Namni waa'ee isaa kaasu. Namni sagalee hin qabne jidduu tana du'aa jechuudha. Kutaa biraa silaa ta'e dhugaa walitti himna kutaa biraa silaa ta'e qaata iyyanii iyyisiisanii ol baasan naamana. Akkaataan isaan amma itti deemu jiran kuni gandatti addanuu baaseeti gartee namuu gantee fi gargaaruu ta'a. Muniiraa sareenaan ja'a. Akkaataan isaan itti deemu jiran kun. Dhugaa rabbiitiin isinii hima. Gargaarsa harargeedhaa kan eeggate guyyaa meeqa kan isaa ta'e kanarratti mushaakilli nurratti uumame nuti. Katakkaa mushaakila namarra dhaabnee hin beekne. Ni beektan quba qabdan. Kokkuu teenyaa yeroo hunda mushaakilaan nurra ka'a. Mushaakilaan nurra ka'a. Mata kiyya koppilinkii godha warri jala kana jirtan hundi keessanuu koppilinkii godha. Kuni akka bakka biraan asuma Wayyee Rahman. Ingisti wallahi. Nuti raayi bar nuti waliif hin tumsine bar Muniira. Ummanni maal balleesse nuti raayi rakkoo nuti qabu. Nuti warri rakkoodhaan deemu. Yoo ati gaafa dubbatte si qaqqaban rakkoon jirtu sanii akka ati hin dubbanne afaan Gaafa ati dubbatte laanna dhagee ibro gaafa